kabajamuuf jaallatamummaatti waan jorgotu yeroo darbe akkuma beekamu asoosama mata dureen isaa dirmamuu jedhu kutaa tokkoffaa qabannee dhiyaannee turre. Kutaa lammaffaas akka isiniif dhiyeessinu waadaa isiniif gallee turre. Kunoo torbeen isaa geenyaas nuunis waadaa isiniif gallee kana qabannee dhiyaannee jirra. Asoosamni mata dureen isaa dirmamuu jedhu kutaan lammaffaa kanatti kan fufu kan ta'uu fi kutaan tokkoffaa kan isin jala darbee descriptionii jala isinii kaa'amaa descriptionii jala baastanii hordofuu dandeessu. Sana booda kutaa lammaffaa itti fuftu. Maatiiwwan haaraa taatanis asumaan subscribe gochuun nu cina dhaabbadhaa. Asoosamni keenya dirmamuun kutaa tokkoffaa osoo Siddiseef Qannoon waliin dubbatanii yeroon sokkinaan Siddiseenis yeroo laaltee manatti nan galchan jennaan si fudheen galaa jedhe Qannoon. Asumaan Siddiseenis sin fuudha jechuu keetii jennaan yaadi Qannoos sanuma waan tureef gammachuudhaan ija babaase. Achuma irratti dhaabbatee ture asoosamni keenya kutaa tokkoffaa. Kutaa lammaffaatiin immoo maaltu ta'a laata? Walumaan hordofni walitti deebinu. Warreen kutaa tokkoffaan hordofne ammas descriptionii jalaa baasa. Kutaa tokkoffaa hordofaatti kutaa lammaffaa itti deebi'aa. Nagaan hordofaa. Turtii gaarii. Isheen immoo maali kana natti yoo barbaadde dhuftee natti himta malee haftee akkamitti natti himta ree Qannoo jette. Innis alana isheenuu haasoftee isa haasofsiiste miti ree sodaanis keessaa badee ilaa maal seete bareeddu jireenyi qofaa koo natti ulfaatte waan ta'eef qofaa jiraachuu hin dandeenye. Yoon bultii ijaarna jedhee sitti hime waan tole naan jettu natti hin fakkaanne. Yoon sitti himuu dhiise ani dhiphadheera. Kana utuun yaaduu ofiinis of loluu aduun narraan dhiite jedhee itti himnaan. Isheenis akka gammaduu taatee hin dhiphatin jetteen. Gammachiisuuf haa ta'u yookiin waan biraatiif malee Siddiseen mucaa maatii hirkaa baatee heerumuu dandeessu hin taane. Amma sa'aatiin sokkeeraatii ka'ii gara mana keenyaan nagayi deebi'i jetteen. Deemanii gara manaatti yoo dhiyaatan abbaan Siddisee sababa Siddiseef jechaa harmee ishee manaa baasee qe'een jeeqamaa jira. Achi dhaggeeffatanii ani asuma muka kana jalan bula maatiin koo sababa koof jecha wal lolaa jiru ati immoo gali jetteen. Muka kana jalatti si dhiisee galuu hin danda'u. Yoo galuu sodaatte wajjin gallee mana keenya bulta ani immoo ollaan bula jedheen. Isheenis ani har'a mana kana keessa bulee borimmoo nan gala moo si biratti nafa kunis hin ta'u jetteen. Aaree inni borii boraa ta'u amma ka'ina waliin gali jedheen. Galanis Siddisee waliin mana isaa keessaa iddoo kennee fi ofii immoo hiriyaasaa bukkee deemee bule. Waan ta'e hundumaa hiriyaasaatti himnaan hiriyaan isaa egaa gowwaan bishaan keessa dhaabbatee dheebota jedhu mitiiree warri keenya. Ati har'a mucaa kana manaa baafnaan waa'ee rakkina kee lammata natti himin jedheenii dugda dha'e. Siddiseen halkan guutuu yaadaan jooraa bulte. Yeroo tokko tokko waa'een maatiin isaanii isheef jedhanii wal lolan ishee yaachisa. Akkasumas halkan tokko mana jaalallee ishee bultee deebitee manatti galuun ishee qaanessa. Yeroo tokko tokko immoo Qannoon waa'ee gaa'ela jaarrachuu itti kaasuun isaa ishee gammachiisee qofaa kolfiti. Utuu kanaan jirtuu lafti bari'ee fi simbirris wacuu ishee yoo dhageessu utuu namni nan arginan mana kana keessaa ba'a jechuun gadi baate. Yeroo kana Qannoonis ba'ee ishee gaafachuuf mana isaatti galaa jira. Yeroo fuula isaarratti ishee argu itti fiigee maali Siddisee iddoo bultatu siif hin taane moo maaf bariin kaate jechuun gaafate. Deebistee fi lakki anoo lafti baree waan ta'eef hin galuuf ka'e malee rakkadhee miti Qannoo koo galatoomi jetteen. Utuu dhaabbatanii waliin taphatanii Siddiseenis isa sila nan gala jettee baate irraanfattee sa'aatiin gara 3tti deeme. Yoo Qannoon ol jedhee fuula isaa dura ilaalu namni wayii dhaabbatee isaan ilaalaa jira. Yaadni isaas ni hatame qalbiin isaas Siddisee biraa jijjiiramte. Maali Qannoo koo maal taate jettee yoo gaafattu lakki namatu dhaabbatee nu ilaala kanaafan isa ilaalutti gore jedheen. Isheenis galagaltee yoo ilaaltu nama beektutti fakkaatee naasuunis akka roqomuu taatee irraa galagalte.
nagaa itti dhaammattees biraa deemte. Namni dhokatee ishee ilaalaa ture ammas dhaabbatee ishee eegee dubbise. Adaadaa isheetis turte. Haala jiru hundumaas waliin haasa'anii dhumarratti geessitee maatii isheetti akka laattu walii galan. Sababni isaas Siddiseen kophaa ishee manatti yoo galte eessa bulte jedhanii gaafatu. Achumaanis icciitiin harkaa baate waan ta'eef mana qannoofaa buluun ishee qaanii itti taate. Adaadaa isheettis akka isheen kana dhoksituuf itti himatte. Akkuma mana gahaniin abbaan Siddisee arganii Adaadaa Siddisee waliin wal dubbisanii akkas jetti Adaadaan Siddisee. Eda galgalaa Siddiseen dhuftee na bira bulte wal loltanii jirtu maatiidhaan jedhee gaafannaan na dhoksitee anoo si yaadeen maatii jalaa badee dhufe naan jette. Ani immoo wal loltaniittu jedhee shakkeen of bira oolchuu jibbee fidee dhufe akkami walitti buutaniittu moo natti mi adaraa abbaa Siddisee koo jetteen.